Biyyoonni Arabaa guyyaadhaa gara guyyaatti garaa jabaachaa deemaa jirti. Namoonni hedduun mindaa malee gora ormaa keessa hojjechaa jiru. Isaan hin mul'atan. Madaamonni bilbila dhoggatu. Bilbila biiroon keessa siniif hin eeyyamne jedhuun bilbila ittiin kennan. Saniin booda mindaa isaaniitillee baatii eeganii hin kaffalaniif baay'ee isaan dararu. Ji'a kana oduu jedhan waggaa tokko waggaa lama ga'u. Gaafa kaffaltiin isaanii maallaqni irratti baay'ate kaffaluu dadhaban immoo rakkoo biraa ijoollee kanneen irraan ga'u. 15 ዓመት ሙሉ ያለ ደሞዝ ነው የሰራሁት። ቤተሰቦቼ የት እንዳሉ ሁላ አላውቅም። ስልክ ደውዬ አላውቅም። መዳሟ 15 ዓመት ሙሉ ካሰረችኝ በኋላ ውጭ አውጥታ ነው የጣለችኝ። አሁን ያለሁበት ቦታ ሳውዲ ሪያድ ነው። እባካችሁ ድረሱኝ። ከጎኔ ሁኑኝ ቤተሰቦቼ። ወጋ ኩደሸኒ ሚቲ ጉያ ኩደሸን ሚንዳ ማሌ ጋፋ ሆጀተን አገመ ከነመ ጭንቁ ከንቤኩት ቤካ waggaa 15 guutuu mindaa malee hojjetanii saniin booda yoo karaa irratti gataman maaltu namatti dhaga'ama. Ashama harka funee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis nagaa kooti isinis akka nagaa fayyaa taatan waaqayyoof galannaa ga'uu bakka hin jirutti anis nagaa kooti. Haye warroonni mana keenya faaraa taatan mana kana like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkuma jalqaba seensaa irratti isiniif kaasuu yaaletti obboleettiin asirratti argitan kun jechuudha kan jiraattu Saudi Arabiyaa keessadha. Erga biyyaa baate waggaa 15 guutuu odoo guyyaa tokko mindaan hin kaffalaminiif tola madaamin hojjechiisaa baate. Waggaa 15 guutuu hojjechiifachaa baate akka barbaadde gootee akka barbaaddetti ergitee feetu nyaatatti kentee feetu nyaata gacha waggaa 15 guutuu amma immoo gaafa waggaa 15 guutuu obboleettiin keenya kun humna si fixattee ararjee si fixattee waa hundan fixatte nyaata gahaan argattuu mindaan argattuu tola hojjetti amiroon ishee tuqamee jennaan maal goote baaftee karaa irratti gatte erga karaa irratti gatte mooyyuu amma obboleettiin keenya kun maatii ishiin beektu nama ishiin beektu fira ishiin beektu. Kanaaf namni waggaa 15 mindaa malee gaafa hojjetu sammuun nama gara maraatutti jijjiirama. Ilmi namaa biyyaa ba'uun jijjiiramuufidha. Yookaan immoo madaamidhaan dararamuudhaan namuu rukutamuu ijoollee madaamitiin arrafamuu miti jechuudha. Eenyuun illee taanaan hojjetee biyya ofii jijjiiree ofii jijjiiruuf kan biyyaa ba'u. Maarree har'a immoo waggaa 15 guutuu mindaa malee hojjette jechuun baay'ee ulfaata. Maatiin immoo maatiin isaa manjirti moo hinduute moo waan beekan tokko illee hin qabani. Hagammaa maatiidhaa bilbilteen beektu waggaa 15 maatiidhaa bilbilteen beektu bilbila maatiillee harkaan qabdu biyya Arabaa kana hunda baattee jirti waan baay'eedha. Ijoolleen teenya waa'ee biyya Arabaatiin wal qabatee waan baay'ee ta'aa jirti. Garuu biyya keessatti gaafa biizaa si deebu yookaan gaafa biyya ormaa deemu kaatu intalli beelus bar deemuuf taati intalli beeluu dhageessaniin deemne intalli beeluu bari biizaan dhufeefi biyya alaa dhufeefi intalli beeluu biyya alaa bararte gaafa jedhan waan salphaadha afaan ilma namaarratti gaafa as ga'an garuu mudannoo gurguddaa aganan jedhamne nama mudata biyyaa ba'uun duratti immoo mudannoowwan nama mudatan keessaa tokko mindaa malee hojjechuun immoo an akka badaati. Maarree ijoolleen keenya asirraa baradha obboleettiin teenya tunarraa na gargaaradha maatii kiyyatti na galchaa jechaarti maatiin ishiitu hin beektu biyya iddoo dhaloota ishii hin beektu akkasumas maatii ishii hin beektu biyya Itoophiyaa ta'uu bichaa beekti malee waan ishii hin beektu jechuudha sammuun ishii tuqamee jira waggaa 15 guutuu karritti cufamee nyaata gahaa oduun argatiin hojii halkaniif guyyaa hojjettee mindaa tokko oduun argatiin waggaa 15 xumurteerti kana qabdee biyya ormaa maarree amma ani obboloota koo ani tokkoffaa irratti wanni isin gorsu jechuudha mindaan keessan madaamota irratti waggaa tokko guute taanaan hojii mana sanii dhaabaa malee hin hojjetina indoo maga waggaa tokkootu mindaa keessan eeggachuun qabdan garuu yoo waggaa tokkos guute kontiraata jirtu taanaan hin sodaatina wanta jiruun kara seeratitti bilbiladhaa maaliif jennaan mindaan keessa siniin kennamne taanaan gara mindaatiin qaldiin hin jiru. Eenyuun illee taanaan maallaqa argachuuf biyyaa ba'e malee isaaniif hojjetee mana isaanii xaragee isaaniif ergamee jiraachuuf yookaan nyaachuuf dhuguuf miti jechuudha. Nyaanniif dhugaatiin biyya ofii keessatti waan barbaaddu hojjettee qoonqoon waaqni qoonqoo uume waan nyaachisuun dhabu waan ta'eef eenyuun illee waan nyaatuun dhabu jechuudha. Kan biyyaa nu baasee hojjennee maallaqa argachuufidha. Erga maallaqni nuun kaffalamne erga maallaqni nuun kennamne kan maaltu Arabaan ergamna kan maaltu namaan ergamna. Kanaafuu bakka maallaqaa keessanitti of eeggannoo guddaa godha.
ji'a tokkorra yoo darbe ji'a lamarra yoo darbe ji'a sadii ji'a afur ji'a jaha ji'a torba mindaan keenya aga ji'a 8 ture taanan aga ji'a 8 ture taanan ji'a 8 ol dabarsitanii hin hojjetina mindaan keenya aga sinii kennamutti jechuudha mindaa keenya caqacaqaati irraa furadhaa kanaaf jechuudha reedii ta'a mindaa keenya irratti reedii ta'a yoo isaan immoo mindaa kana sinii kennuu baatanii jedhanii waggaa yoo guutee jedhe kara seeratitti bilbiladhaa seerri immoo waan jiru hundammoo seeratti himataati waan ta'eef hin sodaatinaa jechuudha fakkeenyaaf 999 yoo bilbiltan lakkoofsa seera biyya kanaati jechuudha lakkoofsi biyyaati biraatillee hin jira kan gara googiliitiin dawwalan yoo barbaadan lakkoofsa san yeroo baay'ee kan irratti hojjechaa jiru warroota amaarati malee ijoolleen oromoo keenyan hojjenne garuu immoo googilii keechaa baa lakkoofsichi jechuudha yoo barbaadan viidiyoo biraatiin immoo lakkoofsicha siniif kan hojjedha jechuudha kanaaf dawwaladhaati waan rakkoo keechan san furadha birri siniin kaffalamne taanan waggaa 15 jechuun guyyaa 15 miti waggaa 15 birri malee mindaa takka malee hojjette jechuun har'as yoo galtelle lubbuudhanis yoo galteen galti garuu waggaa 15 birri malee hojjete jechuun amiroon ishee tuqamee sammuun ishee tuqamee har'a maraatte jechuudha siniif galee kanaaf mana arabaa keessatti aga waggaa tokko mindaa siniin kaffalamne taanan waggaa lammataa itti dabalachuu yaadina akkuma gootan godhaati bilbila fakkeenyaaf amma ijoolleen mana keessatti bilbila qabaate hundi isaaniitu yoo dandeechan bilbila daa'immanii yoo jiraate bilbila sinitti kennu baatan akkuma gootan godhaati maluma zaduma uummadhaati gizee takkitti wanta daqiiqaa 5 ittiin dawwalattanii seeratti himattan wayii yaadaati dawwaladhaa malee saniin boodatti maallaqni siniin kaffalamne taanan citaa cabdu lafaa hin fuudhnaa jechuudha isin kan biyyaa baataniif of jijjiiruuf maatii keechan jijjiiruuf malee araba shintibeeti isaanii qofa dhixxanii nyaata argattasan nyaatanii jiraachuuf miti jechuudha hojjettanii nama ta'uu biyyaa baatan waan ta'eef hojjettanii argachuuf biyyaa baatan waan ta'eef sirriitti of eeggannoodhaan maallaqa keechan irratti hin qoosinaa jechuudha hin qoosinaa maaliif jennaan maatii keechan ergatanii maatiin keechan balleessuu wayya malee arabaa natsaan hojjetina wanti gale haa galu malee jechuudha yoo du'an duudha malee mindaa malee arabdoonni sirratti nyaate har'a humna obboleettii keenyaa kan waggaa 15 guutuu nyaate maal goote dhumarratti baastee karaa irratti gatte baastee urufattachi gatte dhimma shiitii miti kaa idaatti hin qabdu kaa maal rakkattere idaa qabdi kanaafi of eeggannu biradhaa maaliif jennaan maallaqa barbaadu akka biyyaa baatan yeroo hundumaa sammuu keechan keessatti haa deemu maallaqa barbaadu garboomta waan ta'eef sammuu keechan keessatti haa deemu bakka maallaqa biyyaa baatan malee qoonqoo mee namni qoonqoo nyaata qoonqooti biyyaa ba'ee jira hin jiru jechuudha isaan garuu keessa gubbaa isaantu addaata malee keessa isaanii baay'ee gurraacha hamtoota baddoota dhugaa dubbachuudha hundaa miti garuu keessa jira hin jiru immoo gaariin jechuudha kan namaa yaadanii kan namaa azananii kan namaaf immoo dhiphatan hedduun isaanii ni jiru jechuudha kanaaf isinillee yeroo akkuma hojii isaanii maaragaan hojjettan mindaan keechanis akka maaragaan sinii kaffalamutti hojjedhaa malee mindaan keechan odoo siniin kaffalamin zim jettanii ta'echanii gaafa madaamnis gadi baaftee sin gatte isin immoo hin badinaa jechuudha tokkoffaa iddoo san lookeeshinii iddoo sanii qabadhaa yogguma sin gatteeyyuu manni sun lakkoofsi isaa meeqa akka ta'e qabadhaa saniin booda yogguma ishii sin gatteeyyuu gara seeraa dhaqaatii isa sanitti kennaa isuma saniin seerri dhaqee mana sanii mindaa keechan sinii kenna kissiillee itti banuun ni danda'ama kissiin itti banamee amma fakkeenya obboleettii keenya kana odoo gizeeshiin mana itti baddisan mana itti namitti gattisan tokkoffaa lookeeshinii akkasumas lakkoofsa manaa ergamee silaa hin qabamte yogguma mana san seentan gaafuma maatii keechanitti bilbiltan bilbila yoo argattan tokkoffaa warroonni addisii dhuftan jechuudha maal gochuu qabdu tokkoffaa irratti lookeeshinii mana sanii yookaan warra biyyaa irratti ergadhaati kana naa ol kaa jedhaani lakkoofsa biyyaati manaa karra afoo jira lakkoofsi manaa baay'ee yeroo baay'ee lakkoofsa manaatis iddoo naannoo sin jirta sun maal akka jedhamu kanniin barreeffadhaati namoota isinitti dhiyaatu faamilii isinitti dhiyaatutti ergaati kana iimeelii keecha naa ol kaa na jalaan balleechina akka tasaa yoon ba'e isa kanaan na barbaaddadha yoon bade jedhaati lafa kaawwadhaa jechuudha dhugaa rabbii kanatu sin baasa jechuudha saniin booda sodaa tokko malee kara seeratitti bilbiladha sodaa tokko malee yoo isaan rakkoo sinirraan ga'ani gadi ba'aati harka poolisiitti kennadha rakkoo jirutti himadha jechuudha baay'ee ulfaata golli ormaa baay'ee ulfaata biyyi ormaa intalli ebeluu biyyaa baate yoo jedhan garuu salphaa fakkaata warra biyyaatiif kan biyyaa ba'e garuu baay'ee ulfaata